amma kana sanittin toluu dhibbattan jedhee tananne yaanni dhuma jedheeyyu sooma booda sin gaafadhareetu manani egaa nagaafadhaa jettanii rakkoon qabu waaqayyoo sinaa gargaaru waaqayyoon umurii keessa sinii dheeressuu amma reefunni ani namoonni darbe kanan chaayinaalii keessan jala galee sin hordofuu qabdi baay'ee namatti tola. Jajjabaadha yakkanumatti nama wallaalaa karaatti deebisuu sinaa godhu umurii sinii dheeressuu sinii jedha. Gaafiin keenya akka naannoo keenyatti naannoo baadiyyaatti irrattan guddadde dandeettii amantii deemuutu sin qabu namoonni baadiyyaa akkuma YouTube irratti sin gaafachaa turre amantii dhammaalummaa amantiin beekanii sanbattee turbii lamatti dhaqanii dhuguu galu bakka kanuma ateetiin injira callee injira jedhu boorumtichi waan garaagaraatu jira maatumti kiyyaa'u waa'ee waaqa tolfamaa kanneen qabaa saba kana mana amantaan an erganii amantaa kiyyaasummaa waaqayyoon galataa argatu ollaa'inuma kanaan awwaalummaa amantaatu beekee sin jedha wareega kanammoo anas sin gaafachuu barbaadu akka naannoo keenyatti abbaatochi jedhama saballi Kiristoos sin jira achuma ta'ee namni waashatti galee abbaatochiidha isa waliinan dubbadha jedha isa dhanna anis nan naqa dhaqeen dhufe waan asin jedhu kanani amma biyya ormaa kanan deemaa kam jedhee hunda kan naqa qabu akka naannoo keenyatti beekamaadha waa Kiristoosidha jedhan malee kaa'amma akkasumatti amanu inni sirriidhuma sirrii miti sabala sana achitti xammanne waasha sanitti dhannee namuma sun garuu masqalii qaba akkuma lubaa fakkaatetti masqalii kana qaba anam fakkeenya maanni rakkoon keenan jedha garaadhaan dhukkuba mataadha maal jedheewuni madda masqalii sanis ashaa qoricha sii kenna qorichichi baala qixalii adda addaatirraa guurrama kana uladhuu kana kudhaamadhuu kana maali godhisiin jedha ani garuu ulaasan uladhe ta'ellee amma fi yaadannoon qabu amma waggaa guutuu argannu fe kudhaama sanis kudhaamanne masqaluma nofirraa qaba kudhaama maalummaa kudhaama sanii wallaalee osoo taane kudhaama godhachuu kiyya uumama kiyyaan hin jaaladhu fani malee akka masqalii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofa mormatti qabadha ana malee waaqa biraa waaqessinaa jedhu ani hin qabu maalisi baadiyyaatti guddadhee maatiin kiyyaas waa'ee amantaa hin beekanii isaan hin beekan waa'ee waaqa tolfamaati. Kana amma wannan isin jedhu wareega kana wareegadhu bi alaabisiita caarraachi qabdanaan jedhe amma achumaan hoggaan galu wareega san yaa garba Kiristoos yoo ati nagaan daa'ima kiyyatti nagalchite maatii kiyyatti nagalchite hoggaan biyyaa galee hoolaa tumaalessas galchaan jedheen amma kayyeegaa abbaatochis yoo sirrii hin taane silatti kana eessatti galchaa yoommoo abbaatochiin kunimmoo maqaa waaqayyootiin daldalatanii maqaa waaqayyoo dha'uudhaaf raajoonni sobdoonni daldalatanii natti fakkaata amma akkuma barachaa jirutti yoo inni sirriin taane silatii kana bakka taabonni Kiristoos jirutti galchamoo akkam kana ifanaa godaasin jedha gaafii biraammoo guyyaa biraas sin gaafadha amma rakaadda sinitti baay'atasi amma yeroo sinitti tolu kanuma wal qabate waama waaqa tolfamaa kanaan qabate waa'in abdaaritti horii qalanii maal jedhan tokko safara keenya hin jira akkuma walii galatti gandi keenya muuduun beekamaadha gaxariin jechaadha abdaari sanitti sin qalu mahookoon qalu masqalatti hin qalu deebi'eemmoo gadi buura jedhu farsoo godhanii minaan godhanii dhaqu mikaa'ela adaaritti achitti kabbaru kowwayitii jira satti farsoo fidanii maal fidanii achittis gannaqanii maal jedhu jeegochaatuma turre haga kanaa jechaadha ani xiqqoo ergaanii gara katamaatti galee waggaa 3 gara kanaan dhiisne malee deebi'ee masqalattis immoo horii sun hin qalamaa daadhiqqii sun gadi baafarsoo wajjini kun yoo akkam ta'a yoo sirrii hin taane yoo waaqa tolfamaadhaaf nyaatammoo hin nyaatina sirrii miti jedhee barsiisa dajanii gaafadheera yoo kun sirrii miti ta'e maatii keenya deeffachuudhaaf illee nan tattaafadhaa isaanillee hin dhiisanii dirqama abdaarii sanitti qalaan faazigaatti qarca jedhu achitti qalu qilleetti hin qalu masqalatti hin qalu yeroo 3 qalu abdaaruma sanitti achiyuu maaluu jedhu abdaarii abbaa keessaniitti qarca kana dirqama fudhattan jedhan garuu amma akka katamaa jiraadhatti yaaduma qarca mandaratti walitti fuunee birrii qalla malee waa'ee kana kanaan jiru
masqaratti ibsaa baasan yoo jedhan namni ibsaa gubne daariqis gadi hin baasna. Mee kanarratti sifanaa godhaayii hammaanii gara Waaqayyoo kiyyaa eega Waaqayyoo sagalee isaa qulqulluu na dhageechise eegana sitti barachaa jiraadhe waa'ee Waaqa tolfama maatii kiyyaatirraa gonguma fagaachuun barbaada. Na lamaan ifanaa godhaa isin jedha Rikaardo isinitti baay'isee dhiifama wajjiniini. Ani waa baay'ee gaafinatti ta'a qabarsiisaa boodumas ni gaafadha. Kananaaf deebisaa galatoomaa umuriin nuuf dheeradhaa isin jedha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu miseensi hordoftoota chaanaalee keenyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti egaa guyyaa har'aa kana gaaffii obboleettiin keessan isin gaafatte yookiin immoo nu gaafatte wal qabsiisne hunduma keessaniif barumsa guddaa akka ta'u asirraati akka barattaniidhaaf yaada kanarratti gaaffii kanarratti deebii bal'aa kennuu ta'a jechaadha. Hunda dursa akkuma beekamu ergaa qulqullicha Phexros duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 kaasnee gaafa ilaallu akkas jedha. Eeyyama warra ahizaabotaa kan itti raawwattan wal fuudhuudhaan hawwii fooniitiin machiidhaan sirbaatiin humnaa ol dhuguudhaan waan jibbisiisaa bakka jiru waaqa tolfamaa waaqessuudhaan barri isin itti deddeebi'aa turtan barri sun isin gahaa jedha. የአሕዛብን ፍቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራት በስጋ ምኞት በስካር በዘፈን ያለ ልክም በመጠጣት ነውር ባለበት ቦታ ጣዖትን በማምለክ ስትመላለሱ የነበረው ዘመናችሁ ይበቃችኋል። ከነጀቹን ጋሩ ጉመቲ በርኑቲ ዋቀ ቱልፈማይት ዋቀሱዳን ፊለፎኒቲን machiidhaan sirbaatiin ejjaatiin waaqa tulfamaa waaqessuudhaan itti deddeebi'aa turre barri sun gahaa jechaadha. Akkuma beekamu wangeela Maatewos boqonnaa 7 kaasnee gaafa ilaallu raajonni sobdoonni akka isaan ka'an biyya lafaa kana keessa akka isaan dhufan namoota baay'ee akka isaan dogongorsan dursee duuka bu'oota isaatiin itti aane immoo abboolii keenyaatiin yeroo garaagaraa ergaan garaagaraa darbaa tureera jechaadha. Amma seenaan mucaa kanaa akkuma beekamu kaabbaa mana amantaa qabu, fannoo mana amantaa qabu, himnatii hin kennu, qoricha muka garaagaraa cafacafanii yookiin immoo tumanii ni laatu namoota baay'eettiin dogongorsaa jiru jechaadha. Gaamaatiiwwan Waaqayyoo fayyina Waaqayyoo fayyisuu Waaqayyoo fi fayyisuu namootaa garaagarummaa isaa beekuun dirqama keenya ta'a jechaadha. Kana gaafa jennu namoonni akkamitti fayyisu Waaqayyo akkamitti fayyisa? Inni Waaqayyoon eeyyame immoo fayyina isa kamidha? Waaqni tolfamaa maalidha? Egaa dhugumatti wanti isin beekuu qabdan maqaa ergamoota Waaqayyootiin, maqaa raajota Waaqayyootiin, maqaa qulqulloota Waaqayyootiin maqaa Waaqayyootiin, maqaa Maaramiitiin, maqaa ergamootaatiin namoonni baay'ee fi namoonni seexan isa irra bula yeroo isaan daldalan argaa jirra. Agartaniitus seenaan mucaa kanaas isa kanadha. Egaa akkuma beekamu hunda dursa kiristaanonni ortodoksii kan isaan beekuu qaban waaqa nuti tulluutti baanee waaqa nuti laga deemnee waaqa nuti muka jalatti baanee dhiiga beelladaa dhiiga bineensota naannuuf tokkollee hin jiru. Enumayyuu waaqni keenya immoo waaqa isa dhiiga isaa namaa laatu, dhiiga isaa namaa lolaasu, lafee isaa isa namaa cabsu malee waaqa nama cabsu, waaqa dhiiga barbaadu, waaqa gubboo barbaadu hin qabnus hin qabaannus gara fuulduraattis hin jiraatu. Inni biraan immoo
ayyaanota garaagaraatiin wal qabatee waaqeffannoon garaagaraa ta'an ayyaanota garaagaraatiin wal qabatee waaqeffannoon garaagaraa ta'an yeroo baay'ee ni mul'atu. Keessumaa ayyaana keenya Lidataa Maaramii, guyyaa dhaloota ishee, guyyaa Faasikaa, guyyaa ayyaana Mikaa'elaa, guyyaa ayyaana Maaramii, guyyaa ayyaana Gabreelii, guyyaa ayyaana qulqullootaa, guyyaa ayyaana raajotaatti maxxananii yookiin immoo hirkatanii namoonni hojiiwwan garaagaraa, hojii hafuura hamaa yookiin immoo hojii waaqa tolfamaa hojjetan Mikaa'elaatiif zikiriin hin taa'in beekna. Maqaa Mikaa'elaatiin zikirii qulqullootaan, raajotaan, tolootaatiin baasuu dandeenya. Haa ta'u malee addatti Mikaa'elli dhiiga hin barbaadu, Gabrieliin dhiiga hin barbaadu, Maaramiin dhiiga hin barbaadu, qulqulloonni Waaqayyoon dhiiga hin barbaadan. Waaqni keenyas immoo waaqa dhiiga barbaadu otoo hin ta'in, waaqa nama dhiigsu otoo hin ta'in, waaqa namaa dhiigu waan ta'eedhaaf homaa tokkollee kan nurraa hin barbaannee fi homaa tokkollee kan nurraa hin feene ta'uusaa beekuu fi baruun barbaachisaadha. Waaqni keenya waaqa tola nu jaalatedha. Aarsaan beelladaa, dhiiga beelladaa, foon beelladaatiin aarsaa ta'aa ture. Jireenyi kakuu moofaa sun hafee Kiristoos ofiisaa aarsaas dhiyeessee, aarsaas fudhatee hoolicha kanaan yoo ta'e biyya nafaa kanaatiif Waaqayyo dhiyaateera. Isa kanaatiif egaa nuti immoo akka nuti dhiignu Waaqayyo hin barbaadu. Naaf dhiigaa yookiin immoo naaf dhiigsaa foon naa dhiyeessaa Waaqayyo hin jedhu. Namni Waaqayyo kan dhiyeessu galatadha. Namni Waaqayyo kan dhiyeessu galata malee dhiiga yookiin waa biraa akka hin taane akka beektaniif baay'ooliin keessan dhugumatti hojii dukkanaa kana keessa kan jirtan, hubannoo kan hin qabne maatoliin keessanis hojii kana keessa kan jiran, kana keessa akka deebi'aniif barsiisuu fi gorsuu qabdu. Hojii ergamootaa boqonnaa 15:20 gubbaa irratti haa ta'u malee waaqa tolfamaa fi xuraa'ummaa irraati, sagaagalummaa irraati, waan tuffatamaa irraati, dhiiga irraati fagaadhaa malee isiniifan barreessaa, kanas immoo murteessaa jedha. Waaqa tolfamaa, waan xuraa'ummaa sagaagala irraati, waan jibbamaa irraati, waan tuffatamaa irraa dhiigarraa akka fagaattaniif isiniifan barreessa jechuudhaan hojii ergamootaa boqonnaa 15:20 gubbaa irratti ni dubbata. Egaa dhiiga aarsuun, aarsaa dhiigaa dhiyeessuun, mukatti ba'anii qaluun, tabbatti ba'anii qaluun kun seera wangeelaa keessas hin jiru. Waaqni keenyas waaqa dhiiga barbaadu miti. Inni biraan hojii ergamootaa boqonnaa 15:28 kaasee gaafa ilaallu xaawwatiidhaaf yookiin immoo waaqa tolfamaatiif kan aarsame yookiin immoo aarsaa kan kenname dhiiga irraas, waan tuffatamaa irraas, xuraa'ummaa irraa fagaachuun kan barbaachisu ta'uusaa qulqullichi Phaawulos ni dubbata. Inni biraan Roomee boqonnaa 2:22 gubbaa irratti hin sagaagaliidha kan jedhamu akkuma jedhame ni sagaagaltaayi. Waaqa tolfamaa kan jibbitu immoo mana qulqullummaa saamtaayi jechuudhaan kaa'ee jira. Maatiiwwan Waaqayyoo egaa kana irratti wanti beekuu qabnu maqaa abbooliitiin, maqaa qulqullootaatiin, maqaa waa biraatiin aarsaa dhiyaate nyaachuunis aarsuunis xuraa'ummaadha, cubbuudha, yakkadha. Waaqayyoos nama gaafata, Waaqayyoos namatti murteessa. Inni biraan tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 8 boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee gaafa ilaallu waaqa tolfamaatiif kan aarfame yookiin immoo kan laatame yookiin immoo kan qalame foon sana hundumti keenya iyyuu beekumsa akka qabnuutiin ni beekna. Wallaalummaan immoo kanaaf nama gaggeessaa jedha. Kanaaf waaqa tolfamaatiif kan aarsame yookiin immoo kan qalame foon sana nyaachuun waaqni tolfamaa biyya lafaa keessatti homaa faayidaa akka hin qabne
waan faayidaa hin qabne akka ta'e tokkootiin alatti kan isa waaqessu hin jiru jedha. Kana jechuun warra itti buluun alatti kan isa waaqessu hin jiru. Inni biraan ለጣዖት የተሰዋውን ነው ብሎ ይበላልና ህሊናውም ደካማ ስለሆነ ይረክሳል። namni waaqa tolfamaatiif waaqeffamu aarsaa waaqa tolfamaatiif dhiyaate warri nyaatu inni ni xirwaawaa ni harfaawaa wangeelaatiin akkamitti ilaalamaadha. Kaleessa akkas gochaa turreedha mucaan kun isheen jettu har'a maal gochuu qabna? Ayyaana wal qabatee masqalaa wal qabatee soomii hiikaa wal qabatee dhalachuu haadha keenyaa wal qabatee ayyaana ergamoota qulqullootaatii wal qabatee aarsaa dhalatti baanee muka jalatti tabbarratti lagattaa isnu kun seera wangeela mana kiristaanaa keenya aladha. Wangeellis hin dhorkaa wangeellis kana hin jibbaa jecha. Kanaaf maqaa abbootiitiin warri baala cirarii kennan maqaa qeesiitiin qoricha budaa qoricha maalii jedhanii qoricha ayinaxilaa jedhanii warri baala kukkutanii kennan warri baala cirarii kennan mana waaqayyoo keessatti warra hojii xunqaayii hojjetanidha. Warra akkasiirraa fagaadhaa. Luba fakkaatanii gama tokkoon qalama diimaa warri barreessan warra akkasii mana waaqayyoo keessa warra jiran luboota miti. Isaan kanarraa of eeggadhaa. Mana waaqayyoo sababa godhatanii sababa himnatiitiin waan biraa warri kennan warra akkasiirraa of eeggadhaa. Yoo amanne amani malee hin sodaatinii jedha. Yoo amanne hundumarraa fayyina. Waaqayyo hunduma nu raawwata. Baala cirreef miti kan fayyinu. Aarsaa dhiyeessinee miti kan fayyinu. Waaqni keenya waaqa aarsaa barbaadu waan hin taaneedhaaf akkuma beekamu luba fakkaatanii daaqolii fakkaatanii margeetaa fakkaatanii namoota bara amantaa fakkaatanii warri baala garaagaraa cinan warreen xoroqqolan warreen xoroqqolchiisan warri asmaatiin hojjetan warreen akkasii kun gaarii miti. Inni biraan mana keetti callee ateetee waan garaagaraa warri waaqessan kun ija waaqayyootiin gaafa ilaalaman gaafa madaalaman madaalliin isaanii madaallii cubbuu fi bu'aan isaanii bu'aa du'aa ta'uu isaa beektanii warreen kana raawwattan kanarraa akka fagaattanii. Isa kanaaf wanti si mudate kun warra kaanis akka hin mudanne namoonni baay'ee sirraa baratanii maatii keessa har'as godoo ijaaree qalaa jiru. Gosa beeladaa gosa bineensaa ayyaana wal qabatee qalaa jiru. Dhiiga baasee gannaqaa jiru buqqurii gochaa jiru daddarbaa jiru kun waaqni keenya waaqa buqqurii daddarbaa waaqa qalma barbaadu otoo hin ta'in waaqa galata barbaadu waan ta'eedhaaf waaqayyo qarshii keenya dhiiga otoo hin ta'in kan barbaadu laphee keenya barbaada. Laphee keessan cabsaa gara waaqayyootti deebi'a. Warreen seeraa akkasii qabdan warreen isinii hin galle warreen gaafachuu dandeessan karaa chaanalii keenyaa dhuftanii nu gaafattanii barumsa guddaatti argachuu dandeessu. Waaqayyoon isin faanaa ta'u waaqayyoon isin haa eegu waaqayyoon isin haa eebbisu. Nagaatiin turaa hanga dhumaatti cimne akka dhaabatu waaqayyoon nu haa gargaaru.